Ganda duwwaa lama keessadha. Maqaan koo Dirribee Wadaajoon jedhama. Waaqayyo lafa kanarratti waan guddaa sanaa godhe. Isa Waaqayyo naa godhe hunduma isaanii matuun jedhe asii lafa kana yeroo dhufee waaqeffannaa deemuun man jaalladha. Danuu maloolli irratti baay'atu keessaa waaqeffannaa nan jaalladha. Sagalee Waaqayyoo nan jaalladha. Lolli immoo danuu mana irratti baay'ata. Nan dhufe lafa kanarra nan dhufe yeroo sana iddoo tabbaa gararraa sanatti waaqeffatama ture. Achi gaafan dhufe zimmeedheeduman dhufe Waaqayyoo numa na arga jedhee dhufe gaafan dhufu oomsa guddaadhaan haguugamee jira. Sagaleen lallabamee reetiin marra'amee faarfannaan faarfatamee darbee ergaa kochi keessaas funaannataama tureetanii sagalee raajiidhaan raajiin lafa kanarratti Waaqayyo nuuf kaase kun gaafa isaan sagalee raajiidhaanii sagantaa fayyinaadhaan ba'anii anuma bira deemanii madhufanii adda koo tuqaniitu baga gammaddee naan jedhan. Ameen hin jedhe baga gammaddee nama sirra deeganii ameen hin jedhe sadaffaa baga gammaddee ameen hin jedhe. Maaliif yaalla keessa jiru suni wanta na gammachiisu miti. Waaqayyo garuu baga gammadde naan jedhe. Siniyyuu gammadaa. Yesuus gaafa sana akka kadhatti na gargaare. Jedhanii na kadhatanii harka koo qabanii lafarraa butanii na kaasanii gaafa isaan jedhanii wanta sila narra jiru ba'aa guddaa tokko narraa wanta lafa dha'e tokko nargee nan ka'e achi gaafa ka'u akkas fuulduratti na baasanii harkifatanii fidanii as na baasaniitu waggaa 3 walakkaa wanti si dhiphisee jireenya kee kan gadi qabe sirraa du'eera haduu enaan narraa haduun jedheen hin du'e sirraa du'eera irraa kaasee sirraa du'eera naan jedhan sagalee raajiidhaan achitti nan fayyee nan galee waaqeffannaatu man deddeebi'u ammas immoo eeggadde ayyaana gannaan fuulduraa jechuudha kadhannaa guyyaa jimaataarra roobiidha isan kaasee amma kamisaatti hidhaa guddaa keessan ture. Inni birrii qabu birrii isaatiin dhaqee qoricha bitatee mana yaalaa dhaqee fooyya'a. Ani nama na gargaarus nama na barbaadus hin qabu. Garuu namni jira namni na gargaaree bakkaan naan ga'u. Nama qabaa nama na gargaaruu qabu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Achi kamisa buleetanii kamisa sanaa dugda koo ta'ee kalee koo ta'ee garaacha koo ta'ee eessa koo akka ta'e hin beeku sammuu koo ta'e eessa akka ta'e hin beeku. Akkuma kanatti qollofamee jira. Yeroon deemu akkasitti gadi cabeetanii akka kanatti nan deema yeroon taa'u kan taa'a yeroon ciisu jilba koo kana fuudhee akkasuma dhumaa kootti laxxafee yoon ciise malee danda'een ciisu danda'een taa'u danda'een dhaabadhuu danda'een deemu dhaqee misaasaa daadheefiin deebi'ee gaafa galuu obboleettii tokko taphaa mobiliitii duuba kanarratti natti dhuftee maalidha tokko akka kanatti yeroo deemtu maalummaa keedhaan naanna dhukkuba baay'ee na dhukkubaa jira manatti galuu dadhabeeraan jedheen. Yesus gooftaadha. Simbaadha moo maalan godhanee maal dandeessee na baattan man deema suutuma jedheen deema na riifatte yoo ta'e dadhabuu jedheen. Isheen nama wajjin akka kanatti na tirsitee na fuutee galtee ani garuu uffatti gadi gooba'ee na kukumaa koo qabattee galee darbee nan ciise ijoollee kootii waa kennitee nan ciise abjuuttanii waa tokkoon argan ture gaafa sana halkanii nama baay'eetu mata adii uffatanii akkasumatti achi as yaa'u turan. Yaa'u baay'ee sana keessaa akkasumatti dhiyaatanii akka isa kanaa wajjin wal bukkee dhaabachaa jiru kanatti gaafa isaan natti dhiyaatanii isaan keessaa inni tokko harka koo mirgaa qabee sat godhee reefu kanatti dabalee qabee yoon garaan ciisu sanaatiin salla godhee wallafu. Achi irra keessaa dammaqeen waaqayyotu naa dhuftee ta'a. Abjuun koollee sirriin na deemu yeroo baay'ee adda dhabdu koo keessaa yaa waaqsi haa galatoodheen galagalee ciisee jimaatatti bareedaan as dhufe waaqeffannaa jechuudha kadhannaan dhufe dhaan koo ni kamalee man dhufe inni lafaa isin argee inni iddoo namni isin gatee nama argu waaqayyo Yesuus jiraataadha. Sagalee waaqayyoo keessaa Isaayyaas 55 lakkoofsa tokko hanga lamaatu tunuu dubbifamee gaariidha. Wangeela Waaqayyo isin warri eewwattan gara bishaanii kottaa warri horii hin qabnes kottaa midhaan bitadhaati nyaataa kottaani utuu horii itti hin baasin daadhii wayinii fi aannan bitadhaa
wanta buddeena hin ta'initti maaliif horii keessan baaftu? Wanta isin hin qubsinettis maaliif dadhabdu? Dubbii koo dhaga'aa. Wanta gaarii ta'e hin nyaatu. Nyaata gaarittis hin gammaddu. Gara koo kottaa, gurra keessan gara kootti qabaa. Akka jiraataniifis dubbii koo dhaga'aa. Rooma kee hiikuuf onnee koonna dide harkisa namaa miti harka kenna fide. Rooma kee hiikuuf Yesuus itti fufee isin warritti amaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniif nan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Anarraa baraa. Anoo garraamiidha. Kanan gadoof deebisu boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhee. Warra gatamee warra namaan dagatame Yesuustu barbaada. Ana nama namaan gatame nama firaan gatame Yesuus na arge. Galanni isaaf haa ta'u. Jimaata sana maal ture? Jimaata jettee dhaabdee maal ture jimaanni suni? Jimaata sana ganama egaa akkuma kanatti namni dhaabboo sana baadhee dhufe ganama gaafa dhufee dana taa'ulaa bakka gidduu sana taa'ee inni pirogiraamarii dhaabbachi as ba'ee silayumarraa jira gaafa dubbatu lafa kanarra kan dhuftan iddoo kana kan dhuftan irra kan milkooftanidha. Hin milkooftu milkaa'inni sinii ta'aa jedhe dubbata. Ameen nam milkaa irra milkaa'inni numa naaf ta'a dhaabbanarraa hiikaman jedhu. Tuman cannaqamaa jiru. Achi booda faarfataan isin ba'e. Faarfataan gaafa ba'u namni lafa kanarra dhuftan abbaa carraati har'a Yesuus gooftaan. Lafa kanarra Waaqayyotu jira. Yesuus saayidhaa namaa hiikutu jira. Nam milkaa irra milkaa'isuma gaddaati naaf ta'an jedhee Yesuus na milkeesse. Asitti gaafa lallabni lallabamee jiru sagalee lallabamee gaafa darbamee jedhu ammas sagalee raajiidhaan gaafa ba'anii sagalee raajiidhaanis lafa kanarra kan dhuftanarraa warra carroomtan warra milkooftanidha jedhee ameen sadaffaadha sagaleen kun ergaan kun kan goote irra milkaa'insi addaanaaf ta'eera jedhu Yesuus gooftaadha. Nam fayyee inni silana qollofee laphee koo kanaafi asii kana koomdaa mudhii koo walitti hidhee walitti gad harkisaa jiru narraa wal gadhiisaa deeme akkasuma wal gadhiisaa deeme. Egaa sagantaan xumuraa utuu hin gahin raajiin ba'anii egerra galgala waaree boodaa sagantaan yeroo jiru irratti bishaan aayilaandiidhaa fidadhaatii kottaa irratti isiniif hin kadhatamaa. Mana keessaniif eebba guddaatu ta'a boqonnaan isiniif hin ta'a. Burqaan bara baay'eedhaaf isin jalaa cufame burqaan eebbaa isin irratti hin banamaa. Inni hamaan bara dheeraadhaaf isin rakkise immoo isin irraa cufama jedhani. Sagalee kana fudhadhee galee bishaan fidachuudhaaf wambaa balbalaan qaba. Bishaan garuu bitadhee manaan qaba ilaalanii. Isuma keessaa buufadhee aayilaandii guddaatti iyyuu hin finne. Aayilaandii miriindaa maashleetii ishee xinnoo isheetti fidadhee irratti nuuf kadhatan. Gaafa isaan irratti nuuf kadhatanii jedhanii nalli qinsaanaa jechuudhaaf garuu isaanii yookaan isaanii keessaa baasaniitu bishaan amma isiniif irratti kadhatame kana achumaan dhugaa irraa dhugaatii isaaf fudhadhaa galaa jira. Ittiin bareen dhuge. Nan dhugee bishaan immoo natti dhaatu. Isa garuu ammoo walakkaatti isa gadi. Gaafa dhugee jedhu asii isa kaasee tokko mataa kootii kaasee amma faana miila kootti diilalleessaana keessa gadi ba'e. Diilalleessaana keessa gadi ba'e asii immoo tasila na nyaataa jiru isa walitti na qabee dhaabadhee faarfachuu na dha'u taa'ee immoo dhaggeeffachuu sana dha'u cannaqu sana asii isa qabu asii gara bitaatti darbee diilalleessaama keessa deemu. Yeroon jedhu inni sila na qollafee jiru tokkitti ishee na keessa hin jiru. Yeroo sana sirraa jirtu. Yeroo sana fayyaa taate. Gargaatii moo mana keessatti. Asumatti man taa'u. Mee warri waa'ee Waaqayyoo kana beektanii gocha Waaqayyoo kana mee galateeffataa. Irra deebi'aatii olmaa Waaqayyootiin akkasitti warri gargaaramtan
Waaqayyo gargaaramuudhaaf jettanis Waaqayyoof galanni haa ta'u. Yeroo sana asitti fayyadu. Asumatti baay'ee ammatti duukaanii faarfataan bahe nan faarfadhaaf sila taa'ee hawaa oolan jedha. Sila yeroo faarfataan bahe dandeessee waan hin dhaabbachuu dandeenyeef hin ta'es. Erga hidhaan kee hiikamee garuu faarfadhu siin jedhe keessoo keetii. Faarfadhaan jedhee faarfataan bahe yookiin karaan faarfataa kenname amma nan Alaa amma argatanii jira bishaanii wantichi malee marzii miti. Mana qorichaa faarmaasii dhannee qoricha binnee liqimsiifne hin qabnu. Ammatu isheen faarmaasii dhadheessii kanaa dhiiga fuudhuu kanaa isheen beetii fuudhu turani. Baajata guddaa qabata. Garuu bishaan kanaa asii bitatte miti birrii damaan birrii kudhaniin. Mana isheetii lookaalii bitatte. Lookaalii bishaanii bitatte. Sagalee duratti dubbatame isuma isheen manaa bitte. Laafa isheenii sagalee qabu malee koo bishaan ni fayyisuuf manuma ishee keessa tureera. Sagalee dhabe garuu asitti gaafa sagalee argatu nan asirraa dhukkuba dhiigee kaasa. Kan keeyyuu waaqayyo dhiigee sirraa kaasa. Ishi. akkuma kanaa yeroo nan baay'ee galanni gooftaadhaaf haa ta'u fayyina guddaa loqonna keessa darbee guyyuma sana ammoo ayyaanatti adeemaa jirra. Dhaamsa koo keessa dabarfachuu kanan barbaadu jechuudha. Itti adeemaa jirra. Ayyaana sana ammoo keessa kootti baay'ee dhiphachaa jira. Jennaan addanatti wanti gargaarsa ta'uuf hiyyeessotaa fi harka qalleeyyii warra jedhamanii fi kun mashinii tokkollee warri hawwan guyyaa ayyaanaatiif jiru isaaniif warri gargaarsa ta'u jira jedhamee gargaarsa guddaa iddoo kanatti godhame. Yeroo sanaati waan itti mana keessaa ittiin baatu dhabdee rakkachaa jirti. Yaadda'aan jira baay'ee. Garuu asitti kan dubbatame hiyyeessonni wal qixxeetti sooressaa wajjin buna danfifatanii illee ba'uu qabu jedhamudha. Ollaan kee tumate ati sinuma tumattaa jedhame. Ishi. Yoo ollaan kee shunkurtii cinceffate ati sinuma cinceffattaa jedhame. Beekama jedhame. Waluma qixxee oolaan ni qabu sin hin qabne jedhame. Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Attam taate kaa isa booda. Isa booda ishee dheetan isee galuu biyyoo argin ka'eeni maalan godha jedhee warra gargaaraman kana keessaa waa'ee foonii kooyyuu miti hafuura kootti nan gargaarama waan ta'eef gargaaramuu maan qaba jedheen hafe. Hafte booddeetti. Hin galmoofte. Beetan galmaa'ee isaan biratti nan galmaa'ee warra gargaaraman keessaa tokko ta'e jechuudha. Gammaddeetta guyyaa sana. Yesuus maqaan isaa eebbifamu guddaan gammade. Waan dhabdee qabdu. Waan hin dhabeen qabu zayitii sukkaara fudhadheera shaboo shunkurtii fudhadheera wayyaallee fudhadheera. Dubarra Yesuus yoo galateeffata waaqayyoo. Wanta sinni bukeessaa wanddaa walii waggaa tokkoof ji'a tokkodha umurii ishee. Magaalaa kana keessatti calaqqisa guddaadha kan isheen agarsiisaa jirtu. Tokko waldaawwan akka waldaa biraa miti biyyaata kiristaanaatii keessatti wanta guddaadha hojii guddaa hojjechaa jirti. Haa ta'u malee waggaa tokkoof ji'a tokko kana keessatti hojii isheen hojjette hiyyeessota harka qalleeyyii ta'an lakkoofsi isaanii gara nama 29tti kan adeemu ayyaana gannaa kanaa fi deeggarsa barbaachisu gooneetii jirti waldaawuni. Inni kun humna qabaanne otoo hin taane yaada qabaanneeti karoora qabaanneeti utuu qabaanne kana caalaa akka goonu mul'isuu keenyaadha. Dudduuba isaa hin qabnu malee utuu qabaanne kana caalaa yaadna seelamuudha. Mee waldaa xinnoo kana keessa humna guddaa jiru kanaaf waaqayyoon galateeffadhuudhaan. Humna fannoo keetii ani sumna argadhee ano yaaddoon qabu sirrataan boqodhee humna fannoo keetii ani sumna argadhee ano yaaddoon qabu sirrataan boqodhee